warra akkana gootan kun ani rakkoon qabu. Garuu micoon kun mikinaata ekelee akkas of gootee mikinaata ekelee akkas taate akkasiin hin jenne. Ammuma sinitti hima laala waraabbadhaa. Micoon kun ani dhugaa sinitti hima mana ijaazaa jirtu hin jirtu dhanii baatee deemteedhaan. Waan taate waaf godhuu dandeessi waan of gootu hin beeku. Ani garuu kun ammanatti dawwalanii irraa ba'ee micoon akkanatti baatee dhanii bakka deemtee hin beeku. Dhaggeeffadhaa. Micoon kun kaleessa namni keenya maa akkas ta'aa maa akkana gootan jettanii baay'ee dubbataa turtani. Micoon kun mikinaata warra kanaa warra suuraa maxxanse kanaa waa tokko taatee jennaan ani ittiin gaafatamu. Maaliif anaa miti suuraa kan laxxafe hundumti keessan iyyuu waan namni 900 waan ta'e 700 fi nama 800 boru an akka ittiin gaafatamne kana bara hubadhaa sirriitti. Dubbii tana sirriitti gadi fageessaa hubadhaa galaana. bar gaafisi gaafa ni mu deebisu dite bar no koy galana nuti me kada buha ni gaafa dani opsi galana dubanne mi ila amma isaaf dubachu jira bar isaaf dubachu jira mi muniriye daqiiqa tak opsa isaaf dubachu jira ra isa baasu jira mi no isaafi miti kanan dubachu barbaadu dhaggeeffadhu bulesiki isaaf hin dubbadhu eega haqa isaa baasu jira bar haqa isaa haqa qabu baasu jira qabbanee raggaasa dhaggeeffadhamee oromooti naanoo bulii haadha manaa kan kokkaata kamilis ta'uu nan araarfadha. daqiiqaa tokko qofa Ani dhiiraa haadha manaa qabaa haadha kiyya akkaataa kamiyyuu ta'uu nan araarfadha. dhaggeeffadhu abdii dhaggeeffadhu qabbanee raggaasa Haadha manaa kiyya garaa kam walla geeffadhaa kamaalini maal taatee Omsa dhaggeeffadhu please qabbanee raggaasa gaafa biree please miti godhe gaafa micayyoon tun of ajjeeftu inni waraarfachuun dan abdii dhaggeeffadha haati manaa abdii otoo micayyoon of ajjeesa jechaanii jirtu maallaqa dhaqxee irraa fuutee deebite sagalee ishii na bira jira haati manaa abdii boqojjii micayyoon anan of ajjeesa kootu maallaqa fuudhi gaafa jettuun lakkoofsa manaa itti ergitu maallaqa irraa fuudhanii deeman laal oromoo isinitti hima gaafa duutanoo mana hidhaa keessa gaafa seentan mana gaafa duutanoo wannoon keessan isin keessatti nafu kaleen keessan tiruun keessan sombi keessan waan akka jirutti qullaa isin galchan kana warra ijoollee achi keessa seenanii ijaan arganitu natti himan kana quba qabaadhaa sagalee micayyoo sanii na bira jira gaafa micayyoon ofan ajjeesaa reeffa kiyya galchaa jettee maallaqa taaksii qabatanii maallaqa isaan fudhatanii deeman micayyoo obboleettii teenyaa achitti dhisanii wanni yakki micayyoo sanarratti raawwatame yakka xiqqaa miti waan guddaadha isa kana hundumayyuu micayyoon tun akka dabartee amma akka mucaan kun jedhu akka ishiin of hin ajjeefne piliis dhaqaatii micayyoo kana qabaa micayyoo kana galana egenni gadi bu'ee maatiin gaafii si gaafadha bar obsaan gaafii nu deebisuu didee bar micayyoo tanaa wajjiidhaan maali wanti isaa obboleeyyuu maa waliin ciisu jiranii moo waan fedheenu haa ciisan dhaggeeffatu. Dhaabugaa lakki obsi mana ijaazaan jiruu ani mana ijaazaan dhayine jechaa jira ba. No dhaabugaa obsi gaa. Wanni haasa'umu jiru no akkanumatti isarraa wanta godhu hanqa haqa isaa dubbanneemi inni mana ijaazaa hin dhaqu hin beeku jaa jira. Garuu mana ijaazaa keessatti argame. Munir kan inni waliin ciisan hay maaliyaati hay isa qofaaf maa dubbanna dhaabbadugaa gaafii makana deebisi micayyoon tu yoo dhaqxee of ajjeefte irra sii gaariidha moo mucaan kun wajjin hinan ciise hojii ma waliin ciisu jira dhaggeeffadhu micayyoo tana dura qabnee qabbaneessinee waan ta'e kana gochuutu caalama mucaa kanaan akkamitti waliin ciifne jennee otoo nuti asirraa qaaqaa jirru micayyoon tu yoo of ajjeefte yoo boru maal gochuudhaaf deemta. Tamto fajjeessaa galoo. Samaatti fajjeessa mana ijaazaa keessatti kana amma kun waliin obbola yeruma waliin ciisanii amma bar waa lama dhaga'u jirra waa lama dhaga'u obsi meeme nama jala dubbata zaata akka dubbattee nu galaana yoomsi jala dubbanne awwaniin inje waa lama isaan anaa hirriiba keessa jiru dhufanii narratti irkisanii je bakka tokkottis. Ani obboleeyyuu maanii wajjin rafaa jiraadha. Waa takka nu jidduun jiruudha rakkoon qabu. Diraamaa irratti dalagammoo isaa hirriiba jiru fidanii akkanatti walirratti irkisammoo maali hammeenyi jee adda baafachuu barbaanne isaatu akkas jeeni beektaa reefu kana qulqulleessuu barbaadu. Lakkii akkanuma dhufanii ana hirriiba jiru na gubbaa irkisanii isii hirriiba jiru narra irkisa yoo jee akkas jeenu haa deebisu micee sanni tasgabbeessina jechuudha. Kana gaafiin gaafadhe ati garuu gaafii tana dura dhaabbachaa jirta isaan lakkii
nuus hunda Daaltu deebisi dubbii galchee waliin lallaaqi obsaa. asirratti hin toltu. Bakka asirratti hin toltu dubbii daabboon irraa cufaati. Yoo maallaqa walirraa qabaatan walirraa haasa'u. Dubbii daabboon tun asirratti ni fokkotti. Waan daabboon nuti waa'ee daabbootu kana Naa maaltu nuti. galchaa mee mucaa naa galchaa. Mucaa Munira galchaa. akka Munira akkami beekta namni yoo nama waliin ciise illee uummata kana ga'urratti ani waliin ciise hin jedhu maaliifi namni seeftii ofiitiif illee gaarii miti si galee gaafii natti gaafatte sun xiqqoo shoosiin ukkaata. Waliin ciiste hin jenne bar waliin ciisne hin jenne bar fidaniiti sibiratti riba keessatti sibiratti ciibsammoo moo obboleeyyumaan sibira ciiste moo malee waa'ee biraa hin seenne baran kanuma adda baafachuu barbaade bar. Moonere ani meesitti himeen jira meduna dhaggeeffanne malee wanta isinitti himee ani micohoy fiilmiin irratti hojjetan. Bakka ani irratti kana qulqulleessi jechuu kiyya laala akkas itti fufu. Akkaataan itti rafeetoo jiruu fi akkaataa itti micoo waan godhaa jirtu ilaala. Micoon mobaayilii gorogoraa jirti dhuftee gadi ciiftee. Ani akka itti ciisee jiru ilaala. Haa hubadha asirratti. Ani nama haadha manaa qabuudha. Haadha manaa hin qaban. Sini gala. Micoon kuni mucaan kuni hissoo bana dhaggeeffadha viidiyootu jira kan iskiriisheetii godhee fida'anii jechuudha. Sobeeti bakka ciisutti dhuftee narratti maali toote maaki jibba obboleessa kiyya dubbii dhugaa dubbattee duute maali viidiyoo gizee hammattu gizee wajjin silki gorogootanii miizajii dubbistan jira. Dhaggeeffadha dubbii dhugaati. Dhaggeeffadha dubbii dhugaati. Eenyu kan muyitee irratti qabaa jiru? Muyitee irratti hin qabiidha. Maali miyuutii ganni. Hissama mucaan jaalala Oromoo. Sirreeta ni laal obsaa deeggaree kokkoobee asirraa geessinarraa gafa. Maal kennatti ishiin baga gootee yoo obsaa baga taaptaap gootee barbaadde taaptaap miti duraa duubaan taaptaap godh mina gabbaan. I don't care. Ofii nagda jala soqqolatte moo akkam shanaafattee kan jala nagda ishii miti. Maal nagalcheen bagatti goote ba'iira bakka rarraafatee rakkoo simmeetunu bakka unkaan abarrarkoo. I don't care. Amma kan sinin jechaa jirru. Gabaabduu mahidhaa harree waa'ee daabboo duraa dhiisa ta'u. Godhee taaptaan godhe maaltu dhufa ishii. Godheera wanti nu adda waan. Ishii shanaafatee jala dhaqee moo duree sagaleen kee deebisaa jira. Ganni viidiyoo makana footoo kanan kaastanii sana sirraa. Mina inatti nagar no. Kaasi mee nurraa bakka nuti wanna kana mee ni haasoyinaati kana nurraa kaasiyu anyi dhawee. Waa'ee daabbooti waa'ee kanaati nama obboleeyyummaadhaan algaa takka irra ciisuus viidiyoo waraabtanii gallakkistan bakka akkasumatti haa xumurraan akkas jechuu barbaadeeti akkas jechuu barbaade obboleeyyanii aboo obsaa fi micootuni obboleeyyanii hawaasa keenya akkasi quba qabaadha obboleeyyanii. Koottaa gadi bu'aa obsaa qobas baga taaptaap goote unkaan taphatanii hudduu teessan olitti. Dalalee waa mana maadaabiitti dhufee suuqaa inni. Adaasin biyya nyaatanii durbuma Oromoo tan rabbi haa dhugu gochuutti abaarreedha dhugaa. Nullee isin wajjin arrabsamaa jira shuxaammota. Ragaa fida waan biraa nyeenyee baga taaptaa goote obboleessa koo gootaati goota ija barbadaateeti biyya Dubaayin keessa seenaa hojjetteeyyuu halkan tokkotti dubartii afur taaptaap gootee bulteeti seenaa hojjetteeyyuu tabii good inte very good inte very good obsaa is very good obsaa is kinqidha katabaa jalatti qinqinaammota maal mataadhaa dhukkubsi jaante. Hojiin nama isinitti fakkaatan. Obsa good. Obsa is very good. Obsa is beautiful is dhiira Oromoo. Sigalee ofiishiitti shanaafattee fiigdee jala dhaqxee ragaa fidaa hin jiru. Kaan jedhaa hin jiru. Maal abbaa keetti gocha mana madaabiitti baateeti. Maal gocha boolla tokkotti dhumtani. Maaltu boolla tokkotti sin fixe. Maa boolla tokkotti dhumtanii hin jeen bara. Obsaa kinqidhaa asirratti haadha raa'u. Rarraafatee jira dhiiraa bara. Indee. Mee maa boolla tokkotti dhumti gaafii godha mee adeebisa sinumti maa boolla tokkotti dhumtan tunis an hammattee jirtu tunis hin beekti akka inni niitii qabu tunis kan bilbila cinaa ciisite bilbila laaltus hin beekti akka niitii qabu sunis an gara olaanuu kan morma jala seentee jirtu hin beekti akka niitii qabu maal abbaa keetii gocha bira dhaqxe sila akka niitii qabu hin beekta liitiin hudduuti sinaan haphitu dubartuma teenya dadhabnaa jiran maal gocha bira dhaqxan isinumti afran kuni otuma beektan otoo inni niitii qabu beektan maal gocha dhaqxanii boolla tokkotti duutan qoloxiitti irra jira kan hin dhaabataa fi indee hin dhaabata dhiira bara taaptaap godhe amma maal godhaan hin jettan nama gubanabbe takka naasaa hawaasofta seera qabeessa naasaa haala baleessaa obsaan deeggara yaani piroofaayirra isa godhe
Leenca yuunni leenca jabarbadaa halkan takkaan dubartii afur wajjin bul. Qinqinaammota. Hidii? Dhiira yoobsaan kun dhugaa? Dhiiraati yoobsaa dhiiraati qolaxee ajaa'ibaa qabdaa yooti. Shuxaa. Mataan akkasumaan dhufadheen deemaa barbaadan. Dhukkuba. Dubartuma teenya sana dadhabne ber dubartuma teenya sana dadhabne nuti isaanoo dadhabne ber. Adabatteen teessu balaan ishii nama kaasaniin booda balaafamtuu ilmoo walaa sagalii harfaatti qammaxim kala kaase kaakunoo qinqirtiffatte too kaase warri murree tara nama tokko wal gashan nama tokko wal galaatu dubbadhaa oo dubbattan biyyee nyaadhaan inni isinis immoo